akkam jirtu hordoftoota Siifan YouTube nagaan koo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkuma beekamu Siifan gaaffii na gaafattee jirti. Ani immoo deebii qabadhee dhufeen jira jechuudha. Gara gaaffii keenyaatti osoo hin darbin dura namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatanii like, subscribe gochuun maatii ta'a. Warroonni maatii taatanii immoo share gochuun jajjabeessaan isiniin jedha Siifan YouTube. Siifan YouTube hedduun si galateeffadha. Chaanaalii kee irratti na afeertee gaaffii na gaafatte ani immoo deebii qabadhee dhufee jira. Hedduun si galateeffadha, hedduun si jaaladha. Akkuma beekamu gara gaaffii keenyaatti dabarre jechuudha. Gaaffiin tokkoffaa caalittiin eenyu? Yookiin Wallaggaan. Namoonni baay'een Wallaggaatti na beektu jechuudha. Garuu maqaan koo sirriin Caalittiidha. Eenyu of ibsii jechaa jirti. Ani immoo ofin ibsa egaa maal of ibsu maal rakkoo qaba. Akkuma beekamu Caalittii yookiin Wallaggaan nama amala qabeetti, nama wajjin buluu beektu jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi ani nama kamiiniyyuu nan jaaladha, nama kamiiniyyuu nan kabaja. Bakka keessumaa ilmaan Oromoo hedduun jaaladha. Miidiyaa irrattis ta'ee qaamaan illee jechuudha. Hedduu tokkoon isin kabaja, hedduu tokkoon isin jaaladha. Nama wajjin buluu nan beeka. Amala nan qaba jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi amala nan qaba. Ofii kiyyaa ofii immoo osoo hin ta'in amalli koo nama kamiifiyyuu gaariidha jedhee yaada. Gara laafettiidhaan baay'ee tokkoon garaa nama laafa. Inni kan kooti garuu saaddaadha. Baay'ee tokkoon garaa nama laafa. Baay'ee tokkoon nama jaaladha. Namatti siqee nama jaaladha. Innaan immoo nama jibbuu hin beeku. Amala jibbisiisaa hin qabu. Amala jibbisiisaa hin qabu. Amalli hin qabu bakka gaariidha jedhee mayyaada akka kootitti. Namoonni na beekan illee hin jiru. Amala koo hedduu kan jaalatan jechuudha. Innaa Caalittiin kanadha. Isiniin jedha achumaan maqaa koo namoonni hin bariin Caalittiin jedhama jechuudha. Akkuma beekamu egaa ofii ibsuu koo of ibsuutti wanni hin jibbullee tokko hin jiru jedhee akkuma hin beeke garuu namoota tokkotti yoon aareeyyuu dafeen aara malee baqa dafee mana irraanfadha jechuudha. Amma aareen amma irraanfadha. Namatti mufadheen turuu jechuudha. Namatti mufadheen turuu yookiin nama tokko wajjin wal lolee hin turan dafeen itti araarama nan irraanfadha. Kaleessa yoon wal lolee ittiin baqa mufadhee zim jalaa jedheyyuu yookiin cal jalaa jedheyyuu ani dafeen itti araarama nan irraanfadha jechuudha. Kanammoo kennaama Rabbiidha. Kennaama Waaqayyoo ganama naaf kenneedha. Gara laafummaa qaba. Gara laafummaan kollee isa jibbisiisaadha. Egaa Waaqayyoof galannaa ta'u kennaan naaf kenne ameen jedheen fudhadha. Kanadha. Nama wajjin kolfuullee nan beeka. Yeroo hunda kolfa takka anaa gaddu nan argitu. Eessayyuu taanaan anaa kolfu na argita. Kanadha amalli koo. Gara gaaffii lammaffaatti dabarra. Maaliif biyyaa baatee? Erga biyyaa baatee faayidaa fi miidhaa argatte jette. Egaa akkuma beekamu dhalli namaa kamiyyuu biyyaa ba'uun hojjetee nama ta'a. Yookiis maatii koo jijjiiruuf jedhee biyyaa ba'a. Dhugaa dubbachuu fi maatii keenya jijjiiruuf of jijjiiruuf jireenya kaleessa jiraannerraa caalaa akka jiraannuufidha kan biyya ormaa dhufnee hojii hojjennu jechuudha. Egaa akkuma beekamu namni kamiyyuu jireenya isaa fi jireenya maatii isaa jijjiiruudhaaf biyyaa ba'a jechuudha. Waaqayyoo inni fayyaa nuu kenne haa eebbifamu. Fayyaa arganne kun akka nama tokkotti hojjechaa jirra. Maatii keenya illee gargaaraa jirra jechuudha. Garuu inni guddaan faayidaarra osoo hin ta'in miidhaatu caalaa jechuudha. Anarra garuu miidhaan ga'een jiru. Gooftaaf galanna haa ta'u miidhaan ga'een jiru. Haalumti jireenya Beeruut keessa jiraannu xiqqoo waan ulfaataa ta'eef nu miidhinaa jennee sodaanna malee ammaaf miidhaan narra ga'een jiru. Gooftaaf galanna haa ta'u. Kanaafiyyuu miidhaan narra ga'ee anarra hin jiru garuu obbolootan koo biraarra miidhaan ga'aa jiru hedduudha. Miidhaan irra ga'es hedduudha jedhee yaada jechuudha. Maaliif faayidaarra miidhaa isaatu caala. Fakkeenyaaf obboleewwan biyyoota adda addaa keessa jiranis ta'u biyyoota Beeruut keessa jiranis ta'anii fooqirraa kan darbatamanii kufanii caban jiru. Kan dhukkubsatanii mana yaalaa dhabanii miidhamanii jiran hedduu isaanii jira. Kan miidiyaan hin beekne, kan namni hin beekne, kan silkii hin qabne, kan nuti moobaayilii qabanii hiriyaa isaanii wajjin hin haasofne hedduutu jira.
kan mana keessatti ukkaamsamanii maallaqa isaanii dhowwatamanii kan dhiphataa jiran hedduutu jira. Ana duwwaa miti. Ani fayyaa qaba. Waaqayyoof galannaa ta'u miidiyaan an fayyadama. Yoo rakkoon tokko narra ga'e ammuma allaayifii seenee yookiis peejii koo irratti rakkina akkasii narra ga'e yaa Oromoo koo na dirmadhaa jedhee odeeffachuu yookiis immoo dhaamsa koo dabarfachuu nan danda'a jechuudha. Garuu namoonni bilbila hin qabne hedduutu jiru. Namoonni rakkina adda addaa keessa jiran hedduutu jiru. Kanaafiyyuu biyyi Arabaa faayidaa isaarra miidhaa isaa caala jedhee yaada akka kootti. Miidhaa isaatu caala. Namoonni kamiyyuu faayidaarra miidhaan isaa akka caalu dhibbatti jechuudha. Persentii 100 keessaa 90 miidhaadha. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maaliif faayidaa hin qabu kaa? Ati qaamni keessi irratee gaafa biyya galtu fayyaa sila fudhattee dhufte dhabdee gaafa galtu faayidaadha kun miidhaadha. Kanaafiyyuu anarraa hammaaf miidhaan irra ga'ee jiru gooftaaf haa galatu. Garuu obboloowwan koo biraarra miidhaan irra ga'aa jira. Har'as boris irra ga'aa jira jechuudha. Kanaafiyyuu biyyi Arabaa yoomiyyuu miidhaa malee faayidaa hin qabu jedha akka kootti jechuudha. Akka kootti yaada kana koomentii irratti illee barreessanis ni jedha. Asuma irratti miidhaa faayidaa isaa hin dhiibne jechuudha. Faayidaa argatteetta jette akka kootti faayidaan argadhee maatii koo gargaaraan jira jechuun jireenya Itoophiyaarraa fayyadamee maallaqa argadhu maatii koo gargaaree ofii kollee of gargaaraan jira. Xiqqoo faayidaan isaa kana natti fakkaata. Garuu miidhaa masaa caala malee faayidaa tokkollee hin qabu akka kootti jechuudha. Kana isinis beektu jedhee yaada jechuudha. Gaaffiin sadaffaa mudannoo. Mudannoo ni qaba. Mudannoo ni qabu. Daddafeen sa'aatii keenyatti fayyadamuuf daddafeen isinitti hima. Mudannoo ani qabu guyyaa tokko madaamiin kiyya hojii deemtee gaafa hojii deemtu ani mana keessan ture. Mana keessatti saanii yookiis immoo tapperweerii isa jedhamu sana afurii wal faana cabse sibiiladha. Gaafa cabsuu dhokseen dhaqee qoshashaa keessa gate. Qoshashaa keessa gaafa gatu galgala madaamiin kiyyaa kuduraa wantoota nyaataman makiinaadhaan fidee dhufte maallaan jetti dhaqiitti peestaalii gubbaarraa fidee dhufe sanaa fidiinaan jetti ani afaan hin beeku. Fidinaan jetti hin fiduun jedheen wanta isheen qodaa cabsite sana dhaqiitti qoshashaa keessaa fidinaan jettu natti fakkaate garuu isheen miti maallaan jetti isheen dhaqiitti mi'aan bitee dhufe makiinaarraa gadi buusinaan jetti afaanis hin dhaga'u kan yeroo sanaa haaraadha waan hin ta'eef hin fidu jedheen nan didee gaafa abbaan manaa fidu timaatimii fi waan adda addaa fa'i ani garuu qodaa cabe sana fidi wanta jettu natti fakkaate mudannoo kana yoomiyyuu irraan fadhu kana na mudate mudannoo hedduun qaba garuu keessaa tokko filadheetiin kan hin dhiyeesse kanumadha mudannoon kiyya jechuudha. Gaaffiin arfaffaa osoo mucaa tokko irraa jaalalli si qabe garuu mucaan sun siif hiriyaadha malee jaalallee kee miti. Sin jaaladha jettee hin ibsitaa wayii. Osoo mucaa hin ibsuuf jaalalli irraa na qabee sin jaaladha jedhee hin ibsuuf dhugaa dubbachuuf hin ibsu. Maaliif hin ibsu baqa natti ulfaatanaa. Dhiira tokko sin jaaladha jettee miti si jaalateeyyuu si gaafatee erga si jaalatee ati jaalala isaaf laatteeyyuu inni sitti boona si galee kama akkamitti sin jaaladha jedhee ergan jaalala sin jaaladhaa isaa ibsee akkamitti borimmoo akkam ta'a. Kanaafiyyuu dhiirri bara kanaa fiqirii yoo itti agarsiiste inni immoo digirii itti agarsiisa waan ta'eef hin jedhu sin jaaladha hin jedhu. Gaaffiin koo shanaffaan yuutuubii ni fayyadamtaa woy maal irratti hojjechuu feeta jettee jirti. yuutuubii ni fayyadama ammaaf waan tokko irratti hojjechaa jira. Gara fuula duraatti garuu wantoota nama bohaarsanii fi wantoota nama barsiisanii fi wantoota namni jaalatan irratti hojjechuun fedha. Kanneen akka koomeedii waan faarfannoota adda addaallee irratti gadi dhiisa jedheen qophaa'aa jira. Waaqayyo na gargaara jedheen jira. Chaanaalii ni qaba yeeyye. Chaanaaliin kun Wallaggaa yuutuubiidha. Wallaggaa yuutuubiidha irratti waan hojjedhu fedhu koomeedii wantoota nama barsiisanii fi nama bohaarsan
irratti hojjedha jedhee yaadee jira. Siifan gaaffii kee xumureen jira. Yoo jaalattan like subscribe godha. Gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti barreessaa. Nagaan isiniif haa ta'u. Bye.